Tole, ashama harka fuune jirra jirtu qaqqaliiwwan ijoollee Oromoo akkasumas hiriyoota koo kan biroo akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoon nagaa koodha. Isinillee bakka jirtaniif haala jirtan keessatti baga nagaa taatanii inni nagaa nuu kenne waaqayyo haa galatoomu jecha akkasumallee biyya nagaa dhabeef saba nagaa dhabeef Itoophiyaa nagaa dhabdeef Oromiyaaf Oromoo dhiigaa jirtuuf nagaa haa kennuun jedha. Taansuudhaan guyyaa har'aa uummanni Oromoo maalirra jira? Inni qe'ee isaarraa buqqa'ee maalirra jira? Inni warri dubartoota daa'imman isaanii baatanii daandiirra taa'an maal keessa jiru? Uummanni keenya maalirra ga'eera? Sadarkaa kamirra jira? Yaada jedhuu fi hamma tokko gammachuu natti dhaga'amuu fi wal bira jiraachuun keenya gaariidha. Wal bira jiraachuun keenya kunoo akkasitti hojiidhaan argamaa jira waan jedhamurraa dubbachuu barbaada. Fakkeenyaaf amma numa keessa jira kan nu miidhuuf, kan nu balleessu, akkasumas kan Oromoo irratti ka'ee Oromoo ajjeesu, kan Oromoo irratti ka'ee Oromoo xiqqeessu, kan Oromoo irratti ka'ee akka Oromoon badu kan godhu fagoodhaa hin dhufu numa keessa jira jechuudha. Artist Haacaaluu Hundeessaa akkuma nuuf dhaamee, akkuma nuuf jedhee deemee qooda isaa ga'eessaa Oromoof Oromiyaadhaaf falmee dubbatee deemee kan nama nyaatu numa keessa jira. Fagoodhaa dhufee Oromoo isa fagoo kan nu dhaalchisa isa jalqabaaf isa hangafaa wal qoqqooduu keenya nuti siyaasa tokko keessaa dhibne jechuudhaani, amantii tokko keessaa dhibne jechuudhaani, amantii na fakkaatu yookiis siyaasa na fakkaatu ollaan koo na deeggaruu dide jechuudhaan yookiis ana faana hiriiruu dide jechuudhaani yeroo Oromoof Oromoon dabarsanii wal kennan isuma argitan isuma argaa oolluudha. Haa ta'u malee akkuma Oromoo kan miidhuuf Oromoo kan balleessuu barbaadu Oromoon Oromoo akkasaa dabarsee Ormaaf kennu nu gidduu jiru. Oromoon Oromummaan itti dhaga'amu. Qabsoon jechuun daggala galanii loluu miti qofaa miti jechuudha. Meeshaa fudhatanii yookaas meeshaa diinatti lolan guutummaa hidhatanii qabsoodha jedhanii bosona galuu yookiis immoo mandara keessallee jiraachuu qofaa miti jechuudha. Qabsoon karaa hedduudhaan geggeeffama. Namoonni eenyummaan isaanii Oromoodhaaf dhiigan, Oromoodhaaf kan bu'an, Oromoodhaaf kan gaddanii dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kana baay'ee dhiphachaa jiru jechuudha. Kan keenya kan Oromoo boo'ichi nurraa hin qooru, waggaadhaan hin boonyaa, ji'aan hin boonyaa, torbaniin hin boonyaa, biyya keessaa deemnee irraa biyya keessa jirra jennee aara galfii tokkollee hin qabnu suma argitaniif suma dhagaa jirtanidha. Fakkeenyaaf amma namoonni biyya bareedaa yookiis biyya sirnawaa keessa jiranillee dimokiraasiin jirtu keessa jiraatanillee saba kanaaf jedhanii gadi ba'anii iyyaa oolu qoqqoodhaa dhukkubsatanii sagalee ta'uudhaanii qorraaf aduudhaan nyaatamaa isaanillee saba kanaa wajjin miidhamaa jiru isuma argaa jirtanidha jechuudha. Sababni isaa ofii isaaniitti haala mijataa keessa jiraachuun itti hin dhaga'amu jechuudha. Waa'ee lammii isaanii dhiigaa jiru, waa'ee lammii isaanii du'aa jirutu itti dhaga'ama. Kana qofaallee otoo hin taane waan qabanirraa karaa kamiin saba kana bira dhaabbannadhanii namoonni baay'een daasporonni baay'een akkasumas biyya keessaa gurmaa'anii lammii keenya bira kan dhaabbachaa jiran baay'eedha jechuudha. Akkuma isa lammii keenya nyaatuuf isa lammii keenya fixu dubbannu warreen yeroo akkasii Oromoo bira dhaabbatan dhugaa dubbachuuf galata guddaa nu biraa qabu akka namaatti jechuu kooti. Saayitii kana an Oromoodha kan ofiin jedhu qofaatu dhimmee Oromoodhaaf dhiigaa jira. Karaa barbaadeyyuu haa ta'u qabsoo geggeessaa jira. Yeroo baay'ee kan nuti fudhannu namni tokko gaafa jireenya mataasaa jiraatu fakkeenyaaf ani nama addaan baase yookaas nama qoodee maqaa dha'uudhaaf otoo hin taane namoota baay'ee nan argaa biizinesii mataa isaanii irra kan jiranii hojii mataa isaanii kan hojjetanii hojii mootummaa keessa kan jiranii koomentiin ati saba keef sagalee hin taatu ati saba keef hin dubbattu ati garaa kee qofaadhaaf fiiddadhanii namoonni baay'een namoota gurguddaa yeroo isaan arrabsan nan arga jechuudha. Garuu isaan yeroo akkasii qabsoo gurguddaa geggeessaa jiru.
qabsoo jechuun gadi ba'anii diina kallattiidhaan itti ba'anii loluu qofaa otoo hin taane kan diinni mana irratti diigee haadhaaf ilmoo akka isheen qabattee daandii irra teessu kan godhee haati harma waan hoosistu ilmoo ishee waan ittiin nyaachistu waan ittiin obaastu haadha dhabdeef gurmaa'inaan akkamitti gargaarra haadha bu'aa jirtu kana akkamitti kosii keessaa kaasna mana akkamitti galchinadhanii qaamota wal fakkaatuun wal bukkee dhaabbatanii harmoolii keenya daandii irra taa'anii bu'aa jiraniif harmoolii keenya gaddi fokkisaan itti galeef kaan ilmoo isaaniif jalaa dhabanii kaan manni isaanii irratti gubatee kaan baanii daandii irra taa'anii beelaan waxa lamaa aduudhaan waxa lamaa daa'ima harma qofaa hootu dudda isaaniitti baatanii bakka adda addaatti jechuudha bahanii galtuu yoo karaarraa ta'anii utuu mana qabanii utuu qe'ee qabanii gadi bahanii kosii keessa warra ta'aniif namoonni dhimmaa jiran baay'eetu jiru jechuudha. Daa'ima jechaa hin jiranii, nama guddaadha jechaa hin jiranii, beekaaf wallaalaadha jechaa hin jiranii. Akkuma isin argaa jirtanii qabsoo gurguddaa geggeessisaa jiru jechuudha. Dargaggoonni keenya haadha umurii malee qe'ee isheerraa godaanaa jirtuuf, abbaa umurii malee qe'ee isaarraa godaanaa jirtuu fi sagalee ta'anii karaa kamiinuu qabsoo adda addaa geggeessanii saba keenya bira namoonni dhaabbachaa jiran galatoomaa jechuun hin barbaada. An akka kootti qaamaan isaan beekee isaan galateeffachuu baadhus garaan koof keessi koo isaanitti gammada. Kallattii adda addaatiin saba keenya bira dhaabbachaa jiru. Kan isaanii qofaatu hin taane nutillee karaa kamiin harmee keenya umurii malee abbaa keenya umurii malee bahee daandiirra taa'uuf akkamitti gargaara, akkamitti bira dhaabbanna, akkamitti saayitii kana bishaan shinii tokkollee haa taatu karaa koo dhuguu qabdi jennee yaaduuni dirqama koof dirqama keessanii jechuudha. Yeroo kana baay'ee miti baay'ee namaa gochuu fi baay'ee namaa gochuu dadhabuu otoo hin taane waan qabanirraa jechuudha. Kallattii kamiinuu waan qabanirraa saba ofii bukkee dhaabbachuudha. Nama gaddisiisa waa'een saba keenyaa jechuudha. Boonyes gaddines aarres innuma jennee hin yaannu garuu wal bukkee dhaabbachuun hamma danda'ame wal gargaaruuni dirqama oromummaati jechuudha. Gaafa isaan keessaa du'anii gaafa beela ajjeesee gaafa meeshaan ajjeese gadi baanee oromoon akkas ta'ee jennee iyyuu qofaatu hin taane hamma dandeettii keenyaa nullee bira dhaabbachuun dirqamadha jechuudha. Loomiin dhibbi nama tokkoof ba'aadha. Nama dhibbaaf immoo fuunfata akkuma jedhamu. Sabamma kana namni tokko gargaaruu hin danda'u. Garuu saba hamma kana baay'eetu Oromoon hamma kana baay'eetu gargaaree guyyaa tokko ooshuu bishaan itti bitee nyaatuma guyyaa tokkollee haa ta'u itti qicee ooshuu ni danda'a jechuudha. Har'a ka'ee har'a saba kana akkamittan gargaara jechuu dandeenya. Garuu walitti dhufnee walitti finnee waan argannu gama gamaan gaafa walitti finnee saba keenyaaf guddaa ta'uu danda'a. Wanti nuuf xiqqoo jechuudha. Wanti nuuf xiqqoo gaafa walitti dhufnee waa tokko goonuu guddaa ta'ee argamuu danda'a. Kanaaf saba keenya bukkee nullee haa dhaabbannu. Qeerroof qarreen biyya keessaa saba keenyaaf akka kanatti hojii idilee isaanii dhiisanii ofii isaaniitii utuu gaddi mana isaaniitti hin galiini akka waan gaddi mana isaaniitti gale hojii isaanii dhaabanii karaa kamiin saba kana gargaaradhanii sagalee ta'anii fi saba kana gargaaraa kan jiran amantiidhaan utuu addan qoodiinii argaa jirra jechuudha. Yeroo kana oromummaan keenya diinatti illee kan inni mul'atu. Kanaachi nuti wal qoqqoonna taanaan musliima kiristaana waaqeffataadha waliin jenna taanaan ganda gandaan walirra taanaanii diinillee isa kana nurraa gadi hin ciisu jechuudha. Keessa keenya nu laalee bor kan diinni nurraa deebi'u yoo har'a nuti wal bukkee dhaabbanne qofaadha. Yoo nuti beela keessatti dheebuu keessatti rakkina keessatti wal dandeenye qofaadha. Sababni isaa akka sabni kun hin danda'amne bor diinillee baree saba kanarraa duuba deebi'uu danda'a. Harkarraa fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kallattii danda'ameen saba keenya bukkee dhaabbachuun gargaaruun dirqama oromummaa anattis haa ta'u sinittis haa ta'u
biyya keessaa akka kanatti bukkee dhaabbachaa jiru waan qabaniini. Akkasumas diyaaspooraan biyyoota bakkee adda addaa jiran dhugaa baay'ee nu boonsanii baay'ee galatoomaa jechuun hin barbaadan akka kootti. Sababni isaa harmeen akkasitti daandii irratti baate harmee keenya. Daa'imni akkasitti bakkeetti baatee qoshaashaa keessa teessu daa'ima keenya. Kanaaf amma danda'ame bukkee dhaabbachuun daa'imman harma haadhaa dhabanii miidhaa adda addaatiin gidirfamaa jiraniif harmoolii keenya rakkinni kana duras dararaa ture. Ammas illee dararaa jira. Bukkee dhaabbannaan dhaamsa kootii. Galatoomaa fayyaa ta'a. Na bukkee dhaabbadhaa. Share like na jajjabeessaan isiniin jedha. Galatoomaa fayyaa ta'a. Karaa kamiin saba keenya bukkee haa dhaabbannu waan qabnuun akka amantaa keenyaatti kadhannaadhaan isiniin jedha. Ulfaadhaan mayyoowwan ati waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa.